Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan obboleeyyan biyya gaariif jaalatamuuf kabajamaa hundi keessanuu. Egaa nageenya keenya bikkuma jirtanitti isin bira haa ga'uun isiniin jira. Arraan wan daqiiqaa lama yookiin daqiiqaa takka qoftiidhaan dubbachuu barbaada. Sunis maalii kan jette yoo ta'e artist waa'ee Sharmarkee Adamirraa. Sharmarkee Denya kana bati murasa lakkoofsee jira gama YouTube inis ta'e gama drama adda addaa irratti hojjechaa hin jiru. Maaliif kan jette yoo ta'e akkuma keessanitti anis maaliif jeetii yaadu ture. Waan isin ajaa'ibu khaleessa osuman taa'utii na bilbilanii akkana Sharmarkee tokko maaliif hin dhiyeessine maaliif fiddee hawaasni gaggaafachuu jira. Waan afaan isarraa dubbatu inni irraa futee hawaasa bira hin geessisne. Maal ta'een jeen Sharmarkeen jireenyi isaa guutuun badee jira. Takkaffaa YouTube'n isaadhaa irraa fuudhamee jira. Lammaffaa mana amma sa'a kanaa'u mana namaa jira Sharmarkeen. Hin jiru jireenyummaan so Sharmarkeen jireenyummaan isaa guutuun walitti laaqamee jira. Takka wallahi yooni fi bilbiltanii fi Sharmarkee hagaa akka fakkantee waan biraa keessa jira. Maaliifi akkana jee isin himuu danda'u ammaadhaaf. Ammaaf wanni akkana jee isin himuu danda'u. YouTube'n Sharmarkeen silaa jireenyi isaa guutuu irratti laffa'ee aartii Oromoo ni beektan gaa Sharmarkee namni hin beekne hin jiru magaalaa Dirree Dhawaa. Namni gaa fakkeenyaaf laalaatiin guddadde Sharmarkee maaliifi namaaniin hedduu jaalladhuu fi hedduu dinqisiifadhu dhugaa gaafan dura laayivii isaa wajjin seenu bas hedduu takkaan gammade Sharmarkee jechuudha. Hedduu ittiin bohaaraa mobaayila xiqqoodhaan maybe yookiin mana moobaayilaatii viidiyoo isaa waraabbachaa yookiin miimoo irratti fe'achaati kan guddanne Sharmarkee haalaan itti bohaaruu turre barumsa adda addaa bifa aartiitiin bifa afaan Oromoo guddisuu irratti gaheen inni taphatee haalaan guddaadha. Isinuuni beektan kana akkana jee isiniin himu. So kana YouTube isaadhaa walumaa galatti isa harkan jiru irraa fuudhamee jira. YouTube'n Sharmarkee Dirreewut subscriber guddaa qabu jechuudha. Saniifuu ammaan tana jechuudha guyyaa muraasa keessatti Sharmarkee maal akka inni ta'ee fi maalirraa akka jiru inni jiru. Bultii keessa jiramoo maali by the way sun waan dhuunfaatii ta'es garuu wanni miidiyaadhaa waan miidiyaati because YouTube'n miidiyaadhaa hawaasa hedduutu arguuf hawaa hawaasa hedduutu Sharmarkee arguudhaaf barbaada hawaasa hedduutu Sharmarkee barbaada eessa badee jaanii maaliifi bultiidhaa akkuma jiru biisnee ammaan tana hawaa'ee miidiyaati waa'ee YouTube'ii maaliifi wal qunnamsiisaan Sharmarkee fi hawaasa Oromoo jidduu jiru YouTube sani waan ta'eef YouTube'ni sun yoo jiraanne Sharmarkeen hawaasaa waliin argu hawaasni Sharmarkee waliin argu dalagaan isaa qat achuma dhaabbatti jechuudha. So maal akka inni ta'ee fi maal akka inni jiruu fi waan inni keessa jiru guutuu Sharmarkee afaanuma isarraa yoo dhageenya irra wayya wanni keessa beekuu fi wanni akkana jee beeku takka hin jiru jechuudha. Hanqi kun waan man dhagee fi walumaa galatti haala badaa keessa akka inni jirudha. Fi wanni kun fuulduraaf illee waan barumsa isin hundaafuu ta'u keessaafuu warra YouTube qabdaniif waan barumsa guddaa isinii ta'u miidiyaa keessan ofumaaf yoo qabattan bareedaadha. Maaliifi wanni akkanaa wal nama dabsiisaa. Alaa kulli haali waan kana guutuu isaa Sharmarkee marraa dhageenya. Kanaan isiniin jaa baatii hedduu lakkoofsee jira Sharmarkeenii. Efa dhabame gara fuula social media irraa. Saniifuu yoo Sharmarkeen anaa wajjin haasawaa godhee gaafii deebisii kana deebisee gaafii nan gaafadhu irratti deebisaa kalaas ta'e yoo hin ta'in immoo gara fuula Facebook isaatiinis ta'e waan inni qabuun gabbahee ni dubbataa jechuudha. Yookiin gama fuula YouTube kiyyaatiin dubbataa. Yookiin immoo gama YouTube biroo yookiin immoo gama social media inni fayyadamu jechuudha biroo saniin gabbee dubbataa maal akka hin ta'e
Kawni hawaasni hedduun barbaadu jira sharmarkee maal irra jira maaliif dhabamee dirreewud eessa kutee jaanii barbaadu jiranii egaa nama laalaa guddattee nama ittiin booraa diraamaa isaa laalaa guddattee yeroo dhabde hedduu takka nama dhagaamaa fi nama gaddisiisaa barbaadamus qabasi anama dirqamanarra jiru gabbee dubbachuun maaliif yeroo rakkoon teenya dhuftes rakkoo waliin qoddannaa amma yeroo rakkoo keessa inni jiru maaliif yeroo bal'inaaf yeroo gammachuu qofa wal bira dhaabbachuu miti kan barbaachisu yeroo gaddaatis maal keessa jira namni kun jennee wal iyyaafachuu qabnaa jechuu so akkasiin isiniin jaa inshallah walitti deebinaa hanqanumaaf hin dhufee assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh